nama hamachuu maaltu fide moo aboo dhiira akka isa akkamii hamatasa hama jechuun maal jechuudha jeeni bar rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam atadruuna mal ghiibatu qaaluu allahu wa rasuluhu aalam allah fi ergamaa isaatiif beeka qaala sallallahu alaihi wa alihi wasallam dhikruka akhaaka bimaa yakrah obboleessi kee waan inni qabuun maqaa isa dha'uun isa hamatte jechuudha obboleessi kee yoo farshoo dhuga jee farshoo dhuga isa hamadhe jechuudha yaa ergamaa allah ara'ayta in kaana fi akhii maa aqul naa odeessa wanni naan jau yoo obboleessi kiyya qabaate oo qaala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hama jechumaanuu barsanii jee obboleessi kee waan inni qabuun maqaa isa dha'uun hamatteen wa in lam yakun fiihi waan inni hin qabne ammoo yoo irra keesse faqad baahattahu khijiba mataa nama dha'uu irra keessee jee buhtaana waan inni qabuu miti bar waan inni hin qabne jechuu jirraani bar dhiirummaa akkam irra guddaa wanni ibidda nama naqu waan areedaa fi kana areeda jidduu lamaan jiru afaan kan ammoo qaama saalaatii jeeba nama hamachuu jalaa najaa bahuun fadhaa yoo jette saahiba gaarii qaban wallahi antana rabbinaa kanne saahiboota isaa amata meeqa waliin dalagu obboleeyyan meeqa dhiira qabaa obboleeytii meeqa qabaa hin beeku guyyaan san agare abdul yumaydid arrumantana saahiba harkattee un ifinji yoo taallaltees qaama saalaa keessantiifadha jaartiin ni qaba ushummaa fireedii qaba assanaagaa jiita what's wrong with us